biyya ati itti himne jechuudha akka isa jaallatu. Guyyaa kamiin caala guyyaa haddaan barbaada. Kanuma si gaafachuufanii akka diqqoo nama sodaattee namni waan godha jettee humti ati sodaattu hin jiru. Hamma dhumaatti si waliin jirra. Yoo galus ta'ee dhimma jiru siif ficcisiisna. Nuti warra holola miidiyaarra oofu otoo hin ta'in akka seeraatiin deemnee dhugaa kee barree mucayyoo gaafa si duukaa eerpoortii dhaqxee achitti abbaa warraa ishees rukutamee jedhe. Isiinis immoo achi keessatti hin gurgurtee jedhamte dhugaa sii baasuuf. Siifis immoo yoo dhuguma isiin si gurgurtee jiraatte dhugaa kee baasuuf. Si galee ati amma isiirraa komii qabda? Komiin maqaan ishee eenyuuni? Siisaa eenyuuti? Maqaa abbaa ishee beektaa? Okay, asumatti yoo gargaara. Saamrii ilmoo sii fidi agarsiisi. Hin beektaa Oromiyaa. እዚህ ስራ ያላችሁም ደግሞ እናቷ ልጄ ማየት ፈልጋለሁ ከልጄ ጋር ማውራት ፈልጋለሁ እያለች ነው። ለሳምሪ ሼር አድርጉላትና እናቷ ልጇን ታውራ። እናቷ ልጇን ማየት ነው የምትፈልገው። ijoolleen keenya yoo qalti follow gootanitu ta'es share itti godhaani. ይሄ አንድ ቁጥር ምጽፊ ወይ ደግሞ ምጽፈው ምንድነው? ማን ምንድነሽ? ጻፊና የምትፈልገው ነገር እናስገባችኋለን። Bilbili ati Sara Samrit. Dhiifama wajjiniin ani jalaan gadi dhuftee hin beekamu. Yoon sin jeeqe dhiifama sin gaafadha. Ammas wanni isin akka mormiitti isinitti kaasuu kiyya miti akka yaadattan isinitti kaasa. Akka yaadattan kaasuu barbaadu mucattiin ammayyuu harka namaa jirti. Yaadni isin achi teesse haasoftu ragaa ta'ee dhiyaatee ana sittin ulfoomne biyya kanatti ulfoomne jedhamee dhiyaachuu hin qabu abadan in sodaachisu waan ta'eedhaaf waan fedhan irratti dalaguu danda'u waan ta'eedhaaf kanaafuu ammayyuu haadha keenya kana yoo kan dubbisuudha dhuftu ta'e malee yaada wayiin gaafatinaa waan jedhu ergaa isinii dabarsuun barbaada waan gargaaruun barbaachisan immoo keessa lakkoofsa nuu kennitan hin gargaarra Finfinnee keessa jirra maazarii wajjiniin bakka seeraa bakka barbaachisutti waan dandeenyuun hin gargaarraa jedhan jalaan gadi bu'aa malee yoo dhufan hin beeku. Kasheen jettee hin dandeessii mi haadha? Eegaani akkuma isinitti fakkaatee adaraa aneeni agaa jirtu mini inni dhagaama dubbadhu akka isinitti fakkaate osoo hin taane akka onneen kee barbaadu uummata Oromootti maddu. Ani adaraa isinitti kenneera baqqaani haadhaa fi mucaa lubbuu mashee nagaadhaan ani isinitti adaraa isinitti laaddeera saba uummata Oromoo adaraa keessan akkuma beektan naa godhaati akka isheen naa galtu naa godhaa baqqaani waan hin godhus waan hin jedhus hin qabu kanaa booddee bakka waan hin godhus hin qabu kaani waan isa kana immoo isinumti ilaalaa amantinaa naa godhaa bakka adaraa keessan maaloo. Ati qoyinne bakka ofii ijaaramoo Oromoo bukkee bakka sii kaa'u feetamoo waan akka murteessii gadi bu'ii namati akkana jette obboleettiin keessan keessan jirti yoo ishee bakkees nama kaa'an jette sii teessi garati jetteedha amma murtoo. Isaanii waraabbachuu feenaa isaan haa dubbatanu qoy qajeelan sagalee feena waan ta'eef dubbadhaa harmee koo waan feetan dubbadhaa Oromoon keessanii amaanaa itti kennadhaa. Eshi bakka mucaanii amma iddooma jirtu kanaati fuudhamtee iddooma uummanni Oromoo jiru achitti naaf akka isheen achitti naa teessu amma gaafa galtuutti adaraa keessanii maaloo adaraa siniin hin jedha maaloo adaraa na gargaaraa adaraa keessan. Kennaa. Mubeen deebi'uu hin dandeenye yookiin bilbila isaa jira ta'ee maal akka ta'e hin beeku bakka harmeen kun haa eegan immoo haa deemanii jettu reessiifan maaliin utoo. Yoo eeguu danda'an haa eeganii yoo eeguu hin dandeenye immoo eeguu hin dandeessu inni.
Engaa deemanu jimtee jirti siifuun isaan ammaan barbaachisanuu dhaamsa dhaammachuu qabanu amaanaa Oromootti dhaammatanii hadeemanu jedhaniiru harmee keenya galatooma abshir rabbumatu jira intalli keessanillee inuma galtii iyyaada'ina Oromoon hundinuu isin bira jira nullee ilmaan keessanii isinilleen haadha keenya isinillee obboleettii keenya waan ta'eef iyyaada'ina rabbumatu jira Oromoon hundinillee isinii waliin jira ummanni isin asirratti argaa jirtan hundiniyyuu intala keessaniif asirratti yaa'ee asirra taa'ee asirra bulaa jira waan ta'eef waa tokko iyyaada'ina nullee ilmaan keessa jitu qoy harmee Oo, maqaan mucaa keetii eenyunni warqee, warqee eenyu jedhamti sagalee kana waraaba warqee lammaa. okay warqee lammaa erga biyyaa baatee ji'a 9 jette ji'a 9 mitiire Ji'a 9. tole meedikaala godhamtee jirti Eeyyee, meedikaala godhatte guyyaa meeqa biyyaa baate gaafa guyyaa 3ffaa. okay amma warqeen eessa akkasii teessu barbaadda imbaasii siifa teessu moo ummata Oromoo bira siifa teessu moo bakka amma jirtu siifa teessu Uummata Oromoo bira naafa teessu maaloo achumatti iddoo uummanni Oromoo jirutti amma sittiin achuma naafa teessu adaraa keessan maaloo na gargaaraa adaraa maaloo. tole harmee maqaan dallaalaati biyyarraa itti kennite eenyu jedhama Nugusaa jedhama. okay nugusaan birrii meeqa sirraa fudhate harmee 50,000. nugusaan haaluma akkaawuntii irratti itti kennite moo harkaan itti kennite Harka kootiin fuudheenii gizee booleeraan ishee shanyaanii geggeessine deebine anaaf inni taaksii manaa keessa teenye taaksii keessatti feestaaliidhaan itti godhee birriin 200 keessa jiru 100 tokko tokkooniidhaan fuudheen ittiin kenne taaksii keessatti na harkaa fuudhe. tole harmee ilmoon kee kun yeroo deemtu siluma biyyarraa yeroo kaatu Beeruut jettee biyyarraa kaate moo Dubaay jetteeti Beeruutuma jettee. tole harmee galatoomii inshaallah ummanni Oromoo sagalee kee kana waraabanii akka jarri gadhiisan abdiin qaba yaadinii nama si doorsisu yoo jiraate saaraatti maddu saaraan nutti himti galatoomisin jechuu barbaada. Ishii galatooma waaqayyoon haa eebbisu adaraa keessan maaloo adaraa ma keessan adaraa uummata Oromoo adaraa na bira dhaabbaddaa maaloo. tole harmee abshir Fayyaa. Ishii. dadhabdee deemuu dandeessa yoo dadhabne immoo teessee dhaggeeffachuu dandeessa. Ishii nan dhaggeeffadhaa noo. tole ummata Oromoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota ummata Oromoo akkuma dhageessanii harmeen kiyya kuni dallaala kanaanii kan isinii nyaatamte birrii 50,000 irraa fudhateeti kan inni biyya Dubaayitti erga inni erge immoo hojjetachuuf osoo hin taane hin gurguramte arabatti arabni ana ishtareeta bafuluusii jedhee gaafa nuti gaafannu jechuudha. qoyyaan hin guddisaa footoo kiyya kana. Kono maqaan isaa Nugusee Filee jedhama kan inni jiraatu Finfinnee keessa. Poolisiin Oromiyaa dhugaadhaaf haqaaf biyyattiidhaaf dhaabbattu yoo ta'e harmeen keenya haddan fuula diinaa fuulduratti dhuftee boosse kun yoo garaas nyaate mucaa kana bakka jirtanutti akka nuuf qabdan abdiidhaan kabajaan isin gaafanna. Akkuma beekamu obboleettiin keenya biyya Beeruutiin keessatti deessee yookiin ilmoo argatte suni isheen jalqaba kan isii mana Mubaarakitti dhuftee nutti himatte akkuma isin beektanu kananii ulfaa'ee biyyarraayii jette sodaadhaan jechuudha. Garuu immoo namichi na wajjin ciiseeraa jetti waa lama haasofte jechuudha. Kana jechuun maanni harka xalaataa taa'ee namni kamiyyuu dhugaa hin dubbatu. Intala miti haatu sirrii taasisaan jirtu jechuudha. Haadha kana guyyaallee haasofsiiseen ture. Ilmoo ishee fiddee maaloo haadha konaaf gargaarii. Haati koo sagalee ishee saba Oromootti kennachuu barbaaddi yeroo isheen naan jettutti tolee ani kaleessa haadha keen fidinsiin jedheera. Erga haati kee dallaalaan kun asfaraarree yookiin sodaachise kalas fiduu ni qabda jennee asirra finnee jirra. Adra poolisiin Oromiyaa jirtan Finfinnee keessa jirtan please dabalataan naaf dawwala yookiin bilbila keessan naaf ka'a yoo bilbila koo hin qabne mucaa kana akkanaaf qabdan abdiin qaba.
Ummanni Oromoo immoo tuffatamnaan titanii jirtan. Tuffii ajaa'ibaa keessa jirtu. Hadda akka haala hin baasiiti jedhanii guruppii walitti nu hidhanii turanii. Guruppii sana keessatti gosa sadiitu jirti. Guruppiin tokko guruppiin talaaf dhaabbattu, guruppiin tokko immoo guruppii haqumaaf dhaabbattu gamaaf gamanarraa, guruppiin tokko immoo guruppii tasuma niitii sanaaf dhaabbattu jechuudha. Maqaan isii Samraayit immoo Samriit isheedhaaf dhaabbatti baay'inaan jechuudha. Isni galee nama rabsuu, nama jibbuu, walimachuu, aasaa wal keessa wal qeequu, maqaadhaan maqaa imbaasiitiin dhaanii imbaasiichi keessa jira jechuu, imbaasiichi keessa jiru tokko illee argine jechuudha. Anu ambaasaaddaran caala kan jedhudha. Maqaa Oromummaatiin Oromoo fixaa jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa nafxanyaa Amaariffaa dubbatu osoo hin taane kan Oromoo fixaa jiru nafxanyaa Oromiffaa dubbatudha. Kanatu nu keessa baay'ate. Isni galee ilmaan Oromoo biyya keessattillee biyya alaattillee jiraataa hin jiran. Obboleettii keenya kanaaf haa birmannu. Hadda sangaa badee kan barbaadanuuf kan foonaa jiruufi jedhu. Nuti hadda kan iyyaa jirruufi warqee qofa osoo hin taane shamarroota biyya Arabaa keessa jiran, haadholii biyya keessatti mataa isaanii qaqqabataa jiran, intalli koo diqaalaa fiddee dhufte jedhu. Shamarran biyya Arabaa kan balleessitu jirti. Parsantii 95 keessaa parsantii 100 keessaa parsantii 95 nama gaariidha shamarran biyya Arabaa. Parsantii 5 balleessiti jechuudha. Hundi baalageedha jedhaas hin jiru, hundi gaariidhas jedhaan jiru. Garuu sababii nama takkaatiin maqaan shamarran biyya Arabaa badaa jira. Kanaafuu hadha garuu Oromoo miliyoona 70 taane hadha nama obboleettii keenyaaf ana dhiirtii kan Beeruutiin deeme tikeetti kanarraa kaffalaa wukkilinnaa fudhee mucattii kana dhaqee fudhadhaa jedheen jiru. Haati keenya kun habbaa malee guddiste, obboleessa malee guddiste, obboleessa qabdi turte. Warqeen obboleessa hangafaa qabdi. Garuu Rabbitu jedhee irraa fudhate. Isni galee haadha hiyyeessaati. Yeroo baay'ee biyya Arabaa kana keessatti hanga yawwanaatti namna sagalee irraa ta'ee fi haadha haasa'uu hin dandeenye, haadha hin baranne, haadha obboleessa hin qabne, haadha hiyyeessaati malee nama cimaa takka qoratanii ta'uu akkaataa isaan beeku ijoolluma maatiidhuma dadhabaadha hanga yawwanaatti kanan arge jechuudha. Maatii waan takka ofirraa dubbachuu hin dandeenye, maatii maallaqa hin qabne kana ilaalanii kan duutullee isiidha, kan gurguramtullee isiidha. Nama jabaa jarri gurguran hin argine. Kana jechuun immoo maanni dallaalaa ganda keessa jirtutu qorattee maatiin sun akkasii baddus duutus namni si gaafatu hin jiru jetteeti. Warqeen carra qabeettiidha kan miidiyaa kanarratti argamte. Sa'aatii ammaa kana keessatti warqeen mataan ishee irraa buqqaa taanaan Oromoo miti Amaaroo hin dhiistu jechuudha. Isni galee. Kanaafuu waa takka gochuu ni dandeessu. Tarii beelessuu ni dandeessi. Tarii dheebessuu ni dandeessi. Beelessitee illee nu agarsiisteetti. Intalli dhaltee guyyaa 3 tiishartiidhaan dhaabbachuun, intalli dhaltee guyyaa 3 garaa siirraa ol soqanii qorra dhaasisuun, intala guyyaa 3 dhalte ka'ii dhaabbadhu jechuun duudha, tuffiidha. Hanga nu tuffatteedha. Hunkaan ilma namaa miti horiin saanii dhalte sa'a teessisaniiti kan mooqa obaasan. Aadaa keenyatti akkasi. Garuu nuti tuffatamnee osoo mudhiin hidhatiin, osoo shaashii ramataan buufatiin hadha miidiyaa kanarratti dhaabdee nafxenyaan Oromoo dubbattu. Ati akkasii miti osoo jettu, osoo ragaa qabnu ji'a 9 akkasiin biyya keessaa baate osoo nuti beennu ji'a 7 nuun jette. Kana jechuun maanni feemasa miidiyaa kanarraatu rakkoo qaba. Maaliif walitti naafani? Waan Mubaarak fideen hojjedhu, waan Ekeleen fideen hojjedhu, waan mana Ekelee taasaameen hojjedhu. Gaafa geemaa waliin jettanii kottu tattab gochisiisi, kottu gastiira taa'e gaafa waliin jettan sanoo, gaafa uummata Oromoo qorqitanoo, gaafa ofii keetii dhiisii kasaaraa, ofii kassariiti, kireedii kaartii seeniiti, leencanaa darbi gaafa jettanoo ilmaan haadha nyaattu, kan leencaan ol fuute, kan leencaan ilmoo jiraachifataa jirtu, kan leencaan eerumte, kan miidiyaa kanarraa afaan bantee mana kiraattiin kaffalataa jirtu. Mana madaama dhiistee hojii silaa kuulii hojjettu teessee sa'aatii 24 asirra teessee kadhattu shamarran biyya Arabaati kanadha 500,000s 300,000s miliyeenars si geessisee jechuudha. Hatticha ittuu aaleekum feemasa Oromiyaa Oromoo guutuu asirra jirtu jechuudha. Maaf walitti naaftani? Maali naafaan kana hunda ga'e? Maali boonti Mubaarak irraa dubbataa jiru kun? Maaliif hin jettanii? Maal ta'a? Maa walitti naaftani? Waan Mubaarak fideen hojjedhu, waan Ekeleen fideen hojjedhu, waan Ekeleen fideen hojjedhu. Inaaftota, kadhattoota, kadhaan keessan immoo ilmoo keessanitti darba.
tokkotiyyuu haadha koo maali abbaan koo maal hojjetaa ture sheekni waan abbaan keessan hojjetan hojjedhaa jedhanii na shirraanii shirii Allah natti mi jedhee haadha gaafate si galee abbaan irraa du'ee jira ilmoo koo waan abbaan kee hojjete akkamitti hojjette na sheekni kiyyaan na kakachiisinii waan abbaan kiyya hojjeten hojjedhaa jette ilmoon tole jedhanii haati ilmootti himte egaa ilma kiyya erga sheeka keetiif kakatte abbaan kee hattuudha jetteen sini galee ay sheeka kiyya waadaa seeneera wama abbaan keessan hojjette hojjedhaa nuun jedhe anis dhaqeena taa jedhe si galee ilmoo keetiif seenaa haati keessu abbaan koo yu sadaqaan jiraataa ture abbaan koo yu miidiyaa kanarra jira sana kanaan jiraattu jechuudha ummata sadaqaa oromoof kan hin dhaabbanne maal abbaa keetii fooloo qabattee asirranaa teessa kadhattoota galatooma hadda rabbiin baga mubeenaa raffise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye, mubeen irra fe'e. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Irra fe'a ta'uu, intala fana ta'uu, inukkaamsana ta'uu maal beekaan? Karaa deemee dhufe. Itoophiyaa gadeeraa akka. Yeroo tokko carraan naaf kennama. Dubbadda. Dhiiroo garuu harmeen teessee jirti mubaarik irra fe'aa ta'uu maal akka ta'e waliisaa wallaalle barannu. Osoo mubeen deebi'e dubbiin kun hin xumurama ture. Harmeen illee osoo rafanii waatti jedhani. Yaa Rabbi. Ayyee galatoomaati. Ani wannan mubeetti mu dhufee intaloo Laayilaa jedhamtu sana. Laayilaadha ani maqaan kiyya Laayilaadha. Imbaasii Itoophiyaatu na ergee imbaasii biyya kanaan na ergee. Itti gaafatamtuu dhimma namoomaati. Kanaafuu dhugaa jiru himi biyyatti ulfooftee dhufte moo asitti ulfoofte moo asitti namni si gudeede moo jettee kan gaafattu sana dhibba keessaa dhibbatti hin beekaa jechuudha. Intaloon sun nama guddoodha. Nama guddoodha waata haadha keenyaati. Waata harmee keenyaa taatudha. Beerut keessa jiraatti. Maqaan isii Laayilaa jedhama. Mana intinii qabdi. Mana shishaa qabdi. Jimmaan keessaa immoo magaalaa Shabee jedhamtutti dhalattee jechuudha. Okay? Amata 5 amata 6 waan akkasii duran beeka jechuudha ansi galeera. Jarri kun guruupii qabu. Beerut keessatti warra Arabatti heerumanii minaamni mana shishaa minaamni mana shishaa jira kan deemee xuuxu Suudaanota biyya Beerut jiraatanuu fi Araboota kashalabboota biyya sanaati jechuudha. Antinin jira dambanyaan jira yookaan immoo kan jira biraa mana shishaa jiraatti argamu jechuudha. Kanaafuu ani intala sana sirriitti hin beeka kan Laayilaa jettu sana kan Laayilaa ofiin jettu sana Sikiyyaa jedhamtu sana hin beeku siin siriyaasiiti garuu jarri kun namoota ciccimoodha. Namoota ciccimoo giseen siin hin jedhu nama gurguddaadha waata harmee keenyaa ta'anudha. Akkasitti hubadhaa guruupii tokko isii Samrii jedhamtu sana wajjiniin guruupii tokko jechuudha. Waggaa 5 amata 5 amata 6 dura bareechine isiin sirriitti na beekti anis nan beekaa jechuudha. Waan wayirraa wal baruu dandeenye ijoollee lamatu Beerut keessa turanii tokko intala safara kiyyaati mana kuntiraataati sossobanii baasaniitu fuudhanii obbira mana shishaa ka'anii Arabootiitti gurgurachuudhaaf jennaan anasii lolee achii baasee jechuudha. Kanaafuu sirriitti hin beeka malee wanti imbaasii keessa siin qaxaramtee hojjettu sin jiru gurbaan Faraj jedhamu kun Faransaayii na bira jiraata sirriitti wal beekna. Faraj waan hin beekne keessa galee laaquu jira jechuudha. Amma mana isaatti galeetan ol ittimaa dhugaa jiru jennaan jarri waa wal beekanuuf tarii keessaa waliin dubbataniiru ol nan galchine jechuudha. Sinii galee? Okay. Amiin galatoomi.